Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko Ameen. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ijoollee qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootaatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan. Amiin galateeffamuun amala isaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos akka cubbuu keenya akka yakka keenya akka badii keenya osoo hin ilaalin akka arjummaa fi akka jaalala isaatti akka fedha isaatti guyyaa irraa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffamee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Amiin. Haati teenya qulqulloota kennan fannu jala qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galateeffamee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u. Amiin. Qulqulloonni ergamtoonni wareegamtoonni duukaa bu'oonni akka kennaa fi kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Hundi keessaniyyuu viidiyoo kana warri argitan sheer sabiskiraayib gochuu keessan hin dagatiin maqaa Waaqayyootiin. Egaa ajaa'iba bara kana baay'ee nama ajaa'ibe kan bara kana ammoo baay'ee dhugaa. Maaliifi barri kun bara ifaati, barri kun bara qulqullinaati. Mana amantaa keessaa baay'ee isaanii qulqulleessaa bara jirudha. Barri kun baay'ee nama ajaa'iba dhugaa Waaqayyootti haasa'uuf jechuudha. Akkuma poostara kiyyarraa yookiin immoo YouTube coverii irra ilaaltanitti jechuudha. Namichi tokko osoo mataa waraabessaa awwaaluu qabamee jedhama. Magaalaa Shaggar naannoo Funjiitti jechuudha. Mataa waraabessaa osoo awwaaluu qabamee jedhama. Yaa maatiiwwan Waaqayyoo maali qaba? Kan bara kanaa immoo baay'ee ulfaata. Dhugaa yoo haasofnu ta'e kan bara kanaa baay'ee ulfaata. Hundi isaaniiyyuu bara ifa itti ba'edha jechuudha. Barri kun bara addaati. Ijoollee uummata Oromootiif bara ifa itti ba'amedha. Maaliif yoo jenne namoonni baay'een yookiin immoo daftaraan hundi isaanii bara itti mana amantaa keessa qulqulleeffamedha jechuudha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma nu barsiisetti jechuudha. Dubbii kootiin warri dallalan ni jiru. Dubbii kootiin warri fafee hojjetu ni jiru. Kanaafiyyuu isaan sanarraa of eeggadha jedhee akkuma nuuf dubbate nutis warroota akkanaa kanarraa akka of eeggannu Waaqayyoon nu gargaaru jechuudha. Maaliifi warroonni kun baay'ee hamoodha. Mana amantaa keessas ta'anii dallaaluu mana amantaa keessa ta'anii siyaasa garaagaraa hordofu mana amantaa keessa ta'anii mana amantaa bakka dinagdeetu guddifatu ta'uu baay'ee nama ajaa'iba kan bara kanaa dhugaa haasa'uuf jechuudha. Uummata Oromoo kanatti baay'ee bakka bara hedduuf jarri kun wanta hin goone hin qabu. Maaliifi uummata kana gowwoomsuuf jechuun uummata kana bakka jijjiiruuf wanta hin goone hin qaban. Dhugaa gaarra dhifatti baheeti kinu Waaqayyoon qulqulleessa jira barasaa. Mana isaa kana qulqulleessa jira. Mana kana keessatti warroota amma daftaraa jedhamanii beekaman kana hundi isaaniiyyuu Waaqayyoon kinu raajii isaa hojjechaa jira jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyoo. Maaliifi yeroo darbe keessas akkuma dura hojjennee jechuudha sanbeetuu biratti hojjedheen ture. Sanbeetuubiin hojjetee ture jechuudha irratti. Isarrattis xunqaayii osoo hundaaqoo gurraacha awwaaluu qabamee ture. Hundi keessaniyyuu akkuma beektan jechuudha. Magaalaa Moojoo irratti xunqaayii osoo hundaaqoo gurraacha awwaaluu daftaraan tokko jechuudha qabamee ture qeesiin. Ammas immoo yeroo darbe keessas hantuuta osoo awwaaluu qabamee ture. Ammaan jechuudha afuraffaadha wanti kun. Waan ajaa'ibaati kan bara kana dhugaa Rabbii. Maaliifi bara kana bakka qulqulleessaa jira Waaqayyo. Waaqayyotu hojjechaa jira malee kana namaa miti. Maaliifi wanti akkanaan eeyyamamu waan ta'eef wanti akkana akka eeyyamaa fi fedha Waaqayyooti miti. Isaan ala waan ta'eef Waaqayyoon hin eeyyamneef jara kana jechuudha. Maaliifi isaan nu gowwoomsuuf yeroo hundaa hindaaqoo nutti qaluu akkasumas nurra awwaaluu maqaa nuti nu gowwoomsu nuti immoo hundi keenyayyuu maal beekna? Jennee zuuma jennee fudhachaa ture. Garuu bara kana ifatti ba'ee Waaqayyoon keenya gooftaan keenya mana amantaasaa mana isaas akkasumas immoo namoota isaas qulqulleessa jira. Namoota akkanaarraa Waaqayyoon nu qabu. Namoonni akkanaa kun baay'ee hamoodha. Maaliifi qaamaan garuu waa gaarii fakkaatu. Kaayinii fakkaatan garuu gocha kaayinii hin raawwatan. Akkasumas immoo qeesii yookiin immoo monoksee fakkaatanii monoksees gocha monoksee hin kaawwatan yookiin hin raawwatan. Bara kana wanti amanamuu dadhabamee jira. Akkuma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kan bara kanaa baay'ee waan nama ajaa'ibudha.
dhugumatti wanta amanamu tokkotu in ulfaata jechuudha. Monoksii tokkoyyuu amanuuf in ulfaata. Akkasumas kaayinii tokko amanuuf in ulfaata baay'ee. Kanaafiyyuu kana Waaqayyoon irraa nu haa oolchu. Fedha isaa yoo ta'e mana isaa keessaa yaa qulqulleeffatu jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Kun bara qulqullinaati, bara ifaati, bara uummata Oromootiif immoo ifatti sirriitti bahee bara saaxiluudha ijoollee warroota akkanaa kana jechuudha. Innaa kun immoo baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudha. Meeshaa shugguxii qabatee tirreen argamee ture yaa maatiiwwan Waaqayyo. Shugguxii daftaraan jechuudha. Shugguxii kiisii keessatti baate. Akkasumas immoo wanta falfalaa ta'an jechuudha wantoota muruuf yaade sana qabatee osoo jiru argame. Mataa waraabessaa osoo awwaaluuf ka'u. Egaa kun nama dinqa baay'ee. Yoo dhugumatti dubbanne baay'ee nama dinqa. Maaliif yeroo duraanii keessas akkanatti nurra turanii jechuudha. Yeroo duraanis akkatti turanii jechuudha jarri kun. Jaarra 150 duratti jechuudha. Jarri kun kana nurratti hojjechaa ture jechuudha. Garuu bara ammaa bara isaanii miti. Barri ammaa bara ifaati. Barri ammaa bara isaan ifatti baasee burjaajessu yookiin immoo bara itti awwaaradu yookiin bara itti ifa itti baasudha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Bara kana gaa Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mana isaa qulqulleeffachaa jira jechuudha. Hundi keessaniyyuu warroon ilaaltan kun hundi keessaniyyuu jechuudha. YouTube keenya jajjabeessuuf subscribe godhaa akkasumas share godhaa siniin jenna maqaa Waaqayyootiin. Kanaan dura immoo odeeffannoo tokko kan qabu siniif dhiyeessaa. Hundi keessaniyyuu warroon ilaaltan jechuudha. YouTube keenya kana share subscribe gochuu keessan maqaa Waaqayyootiin hin dagatinaa. Waaqayyoon nu waliin jira. Keenya lolaan Waaqayyoodha. Jabaan Waaqaa galatooma.